Artistii Kadir Martuu UK magaalaa Manchesteritti dhukkubsatee hospitaalatti yaalamaa akka jiru himame. Gidduu kana dhukkubsachuu artistii kanarratti namoonni yaada isaanii miidiyaa hawaasummaa irratti barreessaa jiru. Namoonni hedduun dhibee isaan daran yaadda'uu ibsan. Artistii Kadir Martuu hospitaalatti yaalamaa jiru irraa BBC'tti wayita dubbatu eelaa bara dheeraan miidhamee akka yaala argachaa jiru ibse. Sagalee laafaadhaan waan keessa darbe yaadatee wayita BBC'tti himu imimmaan qabachuu dadhabee jedhe BBC'n. Dhibeen waggaa 20 oliif obsee qabadhee jirutu jira. Wayyaaneetu na cabsite jechuudhaanis ka'umsa dhibee isaa dubbata. Artistiin kun walleewwan warraaqsaa sabni akka mirga isaaf falmatu kakaasaniin beekama. Ammoo ofiis uummata Oromoo biratti akka qabsaa gameessaatti ilaalama. Seera qabsoo keessatti cabuunis cabsuunis ni jira kan jedhu artisti Kadir an saba kiyyaaf hojjedheen cabee isaanis waan gaarii an hojjedhe kana hinaafanii na cabsan jechuudhaan aarsaa saba isaaf kaffaletti akka hin gaabbine dubbate. Yeroo sana kan isaan na cabsan eelaansaa ammallee na dhukkuba isa kanaaf wallaansa baqaqsanii yaaluu naaf taasisanis jedhe. Lafeen isaa cabee wallaansa dhabee ture amma yeroo baqaqsanii yaaluun taasifamuuf akka itti hammaates artisti Kadir dubbata. Lafee cinaachaa na cabee ture baqaqsanii yaaluudhaan wallaanameera bakka biraan nagaadhas jedhe. Artisti Kadir Martuu akka jedhutti ergaa bara bulchiinsa TPLF duuba qawwee sadafiidhaan lafee cinaachaa isaa cabsanii hangayyoonaa wal'aansa sirrii argatee hin beeku. Ani takkaa of yaadadhee hin beeku. Oromoof yaaduu malee ofiif yaadee hin beeku. Waa'ee jiruu tiyyaa, waa'ee ilmaanii, waa'ee haadha manaa yaadee hin beekus jedhe. Ani ergan dhibameen of arge. Erga qaamni kiyya dhumeenis of arge. Kanaafuu mana yaalaa deemuun amma dirqama ta'is jedhe. Artisti Kadir yeroo ammaa wal'aansa baqaqsanii yaaluu lafee cinaachaa isaaf taasifame milkaa'inaan xumuree jira. Eelaa biraa qoma isaarraa qabutu ammallee dhukkubaa jira. Eelaa dhukkubbii biraa qoma kiyyarraa qaba. Kanatu infekshinii hamaa natti ta'ee jira. Isa kanaafis qoricha naaf kennaniiru jedhe. Akka inni jedhutti qomisaas kan miidhame reebicha suukanneessaa bara bulchiinsa TPLF irra ga'eeni. Artisti Kadir wal'aansa fayyaa taasisaa fi kan jiru mootummaa UK akka ta'e ergaa karaa viidiyoo miidiyaa hawaasummaa isaa irratti dabarseen ibsee ture. Artisti Kadir Martuu umurii isaa ijoollummaatti wallee eegale. Walleewwan warraaqsaa seenaa fi jaalalaatiinis ni beekama. Sababa walleewwan isaan mootummaan miidhaarraan ga'a akka ture kan immoo artisti Kadir sochii qeerroo bilisummaa Oromoo keessatti wayitaa hirmaachuu eegalerraa miidhaa hamaadhaan nama akka ture BBC'tti hime. Eelaan amma hospitaala sagalchee sireerra isa ciibse kun waggoota dura Boorana magaalaa Yaaballootti akka isa mudate dubbate. Qeerroo bilisummaa Oromoo leenjisee erga eebbisiisee booda halkan magaalaa Yaaballootti dameen tikaa wayyaanee dhokdhokkee ja'an na marsanii na caccabsan. Yeroo sana baay'ee miidhamee jedhe. Yeroo sana sababa uummata Booranaa lubbuudhaan akka oole kan himu artisti Kadir Boorantichi nama tuffatan saree jalatti dhaanan jedhee ba'ee na baraares jedhe. Artisti Kadir Martuu ijoollummaa isaarraa eegalee jireenya qormaataan guutame akka dabarse ammallee akkasumatti akka jiru BBC'tti hime. Haadha kiyya ijoollummaatti hin dhabe abbaan kiyyas qabsoo kana keessatti maraatee dhabame. Waggaa 30 guutuu takkaa jireenya waan jedhame argeeyyoo hin beeku jechuudhaan haala keessa darbeef ammallee keessa jiru ibsa. Kadir Martuu artistii walleewwan kiliippiin hojjetamaniin uummata Oromoo biratti jaallatamuudha. Walleewwan warraaqsaanis beekamtii horateedha. Inni garuu beekamtii waan jedhamu kanallee ani quban qabu an Oromoo jechuu qofan quba qaba jedha siree irra ciisee jirurraa wayita BBC'tti dubbatu. Jijjiirama siyaasaa amma biyyattii keessatti dhufe dhugoomsuu keessatti wareegamni inni kaffalaa ture qooda olaanaa akka gumaaches amana. Gaafa qabsoo eegalle wanti amma arginu kun tokkollee hin jiru. Ani miidhamee kun hundi dhufuutti ofiinan boonas jedhe. Artisti Kadir Martuu walleessaan nama fudhatamummaa guddaa qabudha. Garuu addunyaa hojii malee addunyaa faayidaa argee akka hin beeknes dubbata. Ani dalaguu malee waa'ee addunyaa kanaarraa quban qabu. Takkaa maallaqa Oromoorraa guurradhee hin beeku. Qabsoo Oromoof waama kiyyan itti fixes jedha. Artisti Kadir Martuu Harargee Bahaa magaalaa Qobbootti dhalate. Haati isaa ji'a ja'aatti irraa boqotan. Abbaaf haati isaas loltuu turan. Haati tiyyas bosonatti qabsoo irratti wareegamte jechuudhaanis ibse. Gabaasni kan BBC'ti. TPLF yaa'ii dhaabichaa geggeessaa jira jedhame. Kanaan dura boordiin filannoo biyyaalessaa kan sochoone yeroof kan dhorkee fi ji'oota 3 keessatti yaa'ii waliigalaa akka waamu kan hubachiifame adda bilisummaa uummata Tigraay Abuut raawwii hojii ji'oota 6 fi kallattii egeree irratti mari'achaa jiraachuu gareen Abuut kan Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu beeksisee jira. Yeroon boordiin filannoo kenne xumuramuuf guyyoota muraasa qofatu hafa. Yeroo kana keessatti Abuut yaa'ii waliigalaa yoo waamne boordiin beekamtii bifa addaan Abuutiif kenne akka haqu hubachiisee ture. Gareen Abuut kan Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu gama isaatiin Abuut lammata akka jaarmiyaa haaraatti akka hin galmoofne ibsuudhaan beekamtiin duraan Abuut qabu akka deebi'u gaafataa jira.
Hiriyoonni gaa'ilaa waggoota dheeraaf gaa'ila godhatanii keessa turan badhaafamuudhaaf jedhu. Hiriyoonni gaa'ilaa waggoota dheeraaf gaa'ila godhatanii gaa'ila keessa turan badhaafamuuf akka jiran himame. Namni namoota akkanaa beeku yoo eeruu kennees akka badhaafamu ibsamee jira. Dhaabbanni Yaament Private Limited Company jedhamu bara 2017tti hiriyoonni gaa'ilaa waggaa 10, waggaa 15, waggaa 25 fi waggaa 50 isaa ol gaa'ila keessa turan. Walumaa galattis Itoophiyaatti abbaan warraa fi haati warraa gaa'ila keessa bubbulan 500 ta'anii fi sagantaa kabaja gaa'ilaa qopheessee jiraachuu ibsee jira. Dabalataanis hiriyoonni gaa'ilaa 10 saganticha irratti qubeelaa cidha isaanii waliif ni hidhuu jedhamee jira. Kanaafuu waliigalatti abbaan warraa fi haati warraa 495 fi hiriyoonni gaa'ilaa 10 caamsaa 17 2017 ni argamu jedhamee jira. Adoolessa 6 bara 2017 hiriyoonni gaa'ilaa yeroo dheeraaf gaa'ila godhatan 20 ta'an miidiyaalee adda addaa fayyadamuudhaan muuxannoo jireenya isaanii hawwataa fi barsiisaa ta'e daawwattootaa fi miidiyaaleef qooduu ni danda'us jedhamee jira. Akkasumas ji'a adoolessaa 2017 keessa sirna quunnamtii bu'uuraa hiriyoonni gaa'ilaa gidduutti jiraachuu qabu keessumaa waldhabdee fi waliigaltee dhabuu hiriyoottan gaa'ilaa gidduutti uumamu furu akkasumas walitti dhufeenya hawaasaa akkamitti akka cimuu qabu hayyootaa fi hiriyoonni gaa'ilaa muuxannoo qaban haala mijeessuudhaan dhimmicha irratti mari'achuudhaaf workishooppiin 2 ni qophaa'a jedhamee jira. Hiriyoonni gaa'ilaa waggaa 50 fi isaa ol milkaa'inaan gaa'ila keessa turan 3 muuxannoo jireenya gaa'ila isaanii karaa miidiyaa fakkii yookaan suur-sagalee yookaas viidiyootiin chaanaalii miidiyaa adda addaatiin akka qoodan gochuudhaan hawaasa ni barsiisu. Akkasumas muuxannoo hiriyoota gaa'ilaa 5 gaa'ila keessatti yeroo dheeraaf jaalalaaf kabajaan waliin jiraatan gama barruulee suur-sagalee yookaas viidiyoo fi marsariitiiwwan irratti bifa barsiisaa ta'een ni dhiyeessu. Abbaan warraa fi haati warraa waggoota dheeraaf gaa'ila keessa turan ni badhaafamu. Hiriyoonni gaa'ilaas ni badhaafamu jedhamee jira. Haaluma kanaan guyyaa har'aa eegalee galmeen akka itti fufee jirus dhaabbatichi ibsee jira. Qajeelfamni lakkoofsa gabatee konkolaattota jijjiiruu dandeessisu ragga'uun ibsamee jira. Qajeelfamichi qajeelfama murtii fi kenniinsa tajaajila gosootaa fi mallattoolee lakkoofsa gabatee konkolaattota 1050/2017 ta'uun ragga'ee jira. Gorsaan ministeera geejjibaa fi loojistiikii Kaadil Magisti Ibraahim jijjiirraa lakkoofsa gabatee konkolaattota ilaalchisee hooggantoota damichaaf ibsa laatanii jiru. Ibsa isaaniin sababni guddaan jijjiiramuu lakkoofsa gabatee kun gabateen konkolaattota waliigalteewwan idil addunyaa Itoophiyaan mallatteessite ilaalcha keessa galchee akka jiraatuuf ta'uu dubbatan. Dabalataanis qajeelfamni kanaan dura ture hanqina qabaachuu qisaasamni qabeenyaa turuu fi hojiin sirnaan deeggarame kan hin turre ta'uu yaadachiisan. Qajeelfamni haaraan kun rakkoolee kanneen akka furu ta'uus dubbatanii jiru. Qajeelfamichi guutuu biyyaatti hojiirra kan oolu yoo ta'u konkolaattota galmaa'anii fi galmeef dhiyaatan dhaabbilee oomishtoota akkasumas fichisiistota qaamolee fi namoota dhuunfaa galmeessitoota konkolaataa biyya keessaa fi idil addunyaa irratti kan raawwatu ta'uu ibsamee jira. Gabaasni kan FBC'ti.